Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra. Oduu har'aa kan isinitti himu waan sanyii abboomaati. Godina Arsii onoota garaagaraa keessatti uummanni ergamtoota mootummaatiin akkaan hiraaraa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Hawwituraa dabalataa akkasitti qindeeffatteerti. Kibba Oromiyaatti humnoonni mootummaa Biltsiginnaa uummata nagaa dararuu itti fufaniiru. Godinaalee Arsii lamaan aanaalee garaagaraa keessatti sababa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun hawaasni dararaa hamaa keessa jiraachuu maddeen himan. Lolaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeeffamaa jiruun wal qabate uummanni nagaan jireenya isaa geggeeffachuu dadhabee rakkoo hamtuuf saaxilameera. Sababa kanaaf uummanni kaan ajjeefamaa, gariin immoo qabeenyi saamamaa fi ibiddaan jalaa mancaafamaa akkasumas badii tokko malee mana hidhaatti guuramee dararaa arguu himata. Godina Arsii aanaa Sirkaa dabalatee aanaalee hedduu keessatti uummanni haala ulfaataa keessa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Akkasumas aanaa Muuneessaatti jiraattonni hidhata waboo waliin qabdu jedhamuun mirgi isaanii sarbamaa jiraachuu himatu. Godina Arsii lixaa aanaa Gadabasaasaa gandoota hedduu keessatti humnoonni mootummaa seelii wabootii jechuudhaan manneen uummataa ibiddaan gubanii barbadeessaa jiru jedhame. Bifuma wal fakkaatuun waraanni mootummaa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti yakka wal fakkaataa uummata irratti raawwataa jiraachuun ni beekama. Godina Lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa ganda Liqixii jedhamu keessatti hidhattoonni mootummaa namoota lama ajjeesuu maddeen gabaasanii jiru. Hayyuu Gadaa dabalataa akka itti aanutti qindeeffateera. Godina Lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa keessatti hidhattoonni maafiyaa PP uummata nagaa ajjeesee jiraachuun dhagahame. Caaseffamni murna bilisiginnaa jalqabamu irraa kaasee Oromummaa fi Oromiyaa dhabamsiise Impaayera Itoophiyaa afaan aadaa, duudhaa fi hawaasummaa tokkoon taaligamtu ijaaruuf kan bu'uureffame akka ta'e gochoonni sirnichi daawwatan Oromiyaa keessatti taasisaa jiru ni mul'isa. Lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa ganda Liqitii keessatti bitootessa 2025 hidhattoonni maafiyaa PP namoota nagaa hojii dhuunfaa isaanii hojjetatan maatii isaanii jiraachifatan kanneen maqaan isaanii Abduu Aliyyii fi jiraata ganda Boojjii Gaara Arbaa kan ta'e Rashiid Usmaan kanneen jedhaman rasaasa itti roobsanii ajjeesanii gatanii jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Impaayera Itoophiyaa gama siyaasaa fi dinagdee raafamaa jirtu dandamachiisanii dhaabuuf ajjecha qondaaltonni murni PP labsame guutummaa Oromiyaatti hojiirra guyyaa oolee kaase lubbuun namoota nagaa gara jabummaa waraana sirnichaan akka baala mukaatti harca'aa jiraachuun dhaloota ula deemuu biyya jiranitti abdii dukkanaa'e ta'ee mul'achaa jiraachuun beekamaadha. Godina Buunoo Beddellee Ona Dabawaanaatti ergamtoonni mootummaa maatii qabsaa'otaa jumlaan hidhuun hiraarsaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Hayyuu Gadaa oduu kana ammas akka itti aanutti qindeeffateera. Godina Buunoo Beddellee Ona Dabawaanaatti maatii qabsaa'otaa hedduu ijoollee keessan bosonaa galchaa maqaa jedhuun ukkaanfamanii ji'oota hedduuf dararamaa jiraachuun dhagahame. Kutaalee Oromiyaa cufa keessatti murni bilisiginnaa tooftaa adda addaa uummachuun akka waan qabsaa'ota bosonaa galchuun danda'anitti dubbii hundee hin qabne holola tumaa kan oolan, gama biraan immoo maatii qabsaa'otaatti fuula deeffachuun hidhaatti darbatanii dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuun dhagahamee jira. Badii tokko malee sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkamuun ilmaan keessan bosonaa galchaa jedhamanii gandoota onichaa hunda irra maatii qabsaa'otaa gara jabinaan dararamaa jiran keessa muraasni maqaan yeroof nu qaqqabe obbo Kennasaa Baqqalaa ijoollee isaa 4 waliin, Aadde Sufee Gammadaa ijoollee daa'ima 3 waliin, obbo Gorboo Gammadaa ilmaan isaanii waliin, Jiraata Nagalaa ijoollee isaa 3 fi haadha manaa isaa waliin, obbo Suutuma Bulaa ijoollee isaa 3 waliin, obbo Adam Muummee intala isaa waliin kan hidhamanii fi namoonni hedduun ji'oota 3 fi waajjira poolisii Onichaatti hidhamanii dararamaa jiraachuun dhagahamee jira. Namoota kana keessaa manguddoonni, daa'imman, haadholii ulfaa fi dargaggoonni, shamarranii fi abbootiin maatii jiraachuu isaanii danuun kan argaman yeroo ta'utti maqaan ilmaan keessantu hidhatee bosona jira dafaa galchaa yoo ijoollee keessan bosona hin galchitan taatan yoo kan diddan taatan manuma hidhaa sana keessatti haftu jechuun doorsisa ulfaataa irratti geggeessaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa dubbatu. Itoophiyaa fi Eertiraan waraanatti seenuu akka danda'an qondaalli waraanaa ajajaan humna qilleensa duraanii Meejar Jeneraal Abbabaa Taklee Hayimaanoot ibsan. Hawwituraa dabalataa akkasitti qabattee jirti.
Itoophiyaa fi Eertiraan gara waraanaatti seenuu akka danda'an qondaalli waraanaa duraanii himan. Ajajaa olaanaan humna qilleensaa Itoophiyaa duraanii Meejar Jeneraal Abbabee Taklaayimaanot hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa jalqabumayyuu gaarii akka hin turre heeruun gara waraanaatti seenuu akka danda'an haalonni agarsiisan jiraachuu himaniiru. Waraanni biyyoota lamaan gidduutti yoo ka'e galmi isaa maalii gaaffii jedhuuf deebii kan kennan qondaalli waraanaa kun tokkoffaa Asabiin qabachuu, lammaffaa Shaabiyaa dhabamsiisuuf ta'uu danda'a jedhan. Kaayyoon waraanichaa Asabiin qabachuu yoo ta'e meeshaa fi teknooloojii biyyoota lamaanii madaaluun akka barbaachisu ibsanii Shaabiyaa kuffisuuf yoo ta'e garuu biyyoonni hireen Eertiraa isaan yaachisu akka Ameerikaa gidduu seenuu akka danda'an ibsaniiru. Gama biraan Itoophiyaan yoo Asab qabatte gamtaan Emireetota Arabaa Itoophiyaa deeggaruu danda'us Saawud Arabiyaan garuu gammadduu hin taatu jedhan. Waraana Itiyoo Eertiraa waggaa 28 dura geggeeffameen Shaabiyaa dhabamsiisuu humni danda'u jiraatus yeroo sanatti tarkaanfii kana fudhachuu dhiisuun dogoggora guddaa akka ture qondaalli waraanaa duraanii kun yaadachiisuun isa booda waggoonni 18 callisaan turame gatii guddaa akka kaffalchiise dubbataniiru. Itti aanaan dura ta'aa paartii TPLF Amaanuel Asaffaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti hariiroon laafaa jiraachuu ibsuun galaana diimaa giddu galeessa kan godhate jechoota walitti daddarbachuun akka jiru guyyoota lama dura himaniiru. Haalota qophii waraanaa fakkaatanii fi agarsiisa waraanaa argaa jiraachuu kan himan obbo Amaanuel gaaffiin waraanaan deebi'u hin jiru jedhan. Itoophiyaas ta'e Eertiraan dhimma kana tasgabbiin ilaalanii Tigraay dachee waraanaa gochuurraa of qusachuu akka qaban dhaamaniiru. Haala amma mul'ataa jiru lolli Itoophiyaa fi Eertiraa waan hin oolle fakkaata. Egaan hordoftoota keenya chaanaalii Booranaa Baarentuu irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma hagamaa itti waan dhufaan turtaniif galanni keessan guddaadha. Horaa bulaa.